Imoo keessatti nama tokko akkaataa itti harka qabannu akkasumas ka qabannee jirru yoo hin barbaanne akkaataa itti ofirraa hiiknu akkasumas yoo namni akka argu hin barbaanne akkaataa itti dhoksinu isin agarsiisu. Maarree isinis viidiyoo kana like, share, copy link, repost gochuudhaan eegalaa. Warri mana kanaaf haarawaa taatan mana kana follow gochuu akka hin daganne. Gaaf tokkoof isin fayyadaa farmaatii keessa kaadhaa isin jedha waan isin dhibeef comment godhaa isin jaa. Amma gaa isin agarsiisu. Durarratti nama tokko harka qabachuudhaa fi pointiin keessan 1000 ta'uu qaba yookaan immoo giiftii 100 gamaa gamana 100 walii kennuu qabdu jechuudha. Harka qabachuudhaaf egaa profaayilii nama harka qabachuuf deemtan sanii gadi tuqattu. Achi booda bakka friends ka jettu kana gadi tuqattan. Akkaataa lamatti jira. Isii kana gaa giiftii xiqqaadhaan qabachuudhaaf isii giiftii sagalii kanarratti tuqattan. Achi booda sendi gootan jechuudha. Sendi erga gootanii kaatanii kan isinirraa eegamu abbaa harka qabachuu jirtan san itti barreessitaniiti accept godhi. Qeebali jechuudha gaa accept gochuu qabaa jechuudha. Nama isin ergitaniif sunigaa notificationin kunoo akka kanatti dhaqaaf jechuudha. Akka kanatti dhaqaaf innis bakka kana gadi tuqachuudhaan egaa yeroo inni dhufu bakka kana gadi tuqachuudhaan accept godha jechuudha. Bakka kana jechuudha. Accept bakka jettu kana gadi tuqachuudhaan accept godha jechuudha. Gaafa kana wal qabatanii jirtu kunoo qeebalee jira jechuudha. Yoo bakka kana tuqee kunis gaa sa'aatii 72 qofaaf tura yoo ta'uu baate ni kuffisa jechuudha. Egaa kan itti aanu kanan isin agarsiisu akkaataa itti nama qabattanii jirtan remove gootan ofirra. Nama qabattanii jirtan tokko remove ofirraa gochuudhaaf profaayiluma isaa irratti gadi tuqattan jechuudha. Isuma irratti gadi tuqattanii achi booda akkasitti isiniif baha sarara sadeen jechuudha. Bakka itti maru kanarra sarara sadeen jirtu kana tuqattan jechuudha. Masmara sadiin jirtu tuqaa sadiin jirtu kanarra gadi tuqattan. Yeroo isin akkasitti gadi tuqattan isiniif tarreessa jechuudha. Remove ka jettutu jirti jechuudha. Mallattoo X kana itti maruu jiru kana mallattoo X kana jechuudha. Kunoo remove ka jettu kana ni tuqattan ofirraa baaftan jechuudha. Achi booda indi gootani relationii isaa peerii kana indi gootan. San booda sinjalaa bahee jira jechuudha. San booda sinjalaa bahee jira. Amma immoo kan itti aanu kanan isin agarsiisu akkaataa namuma qabattanii jirtan tokko akka namni argine akkaataa itti gochuu dandeessan isin agarsiisa. Nama tokko harka qabatanii kaatanii dhoksuu yoo barbaadan egaa profaayiluma isaa bakkuma qabatanii jirtan sanarra akkuma bakka itti maree kanaan gadi tuqattu jechuudha. Isarratti yeroo gadi tuqattan akkasitti isiniif baha. Yeroo inni isiniif bahee bakkuma sarara sadeen tuqaa sadeen kana tuqattan ammas. Bakka tuqaa sadeen kana erga tuqattanii hid ka jettu kana tuqattan jechuudha. Hid ka jettu kana ni tuqattu jechuudha. Yeroo isin akkanatti gadi tuqattan ka duraan mul'atu ni dhokata jechuudha. Ka duraan isiniif mul'atu jiru kunoo akka kanattiin dhokata jechuudha. Waan isin dhibeef commenti godhaa isiniin jedha barnoota itti aanu waan irratti isiniif dalagu commenti jala kaa'aa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.